Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya kamisa galgalaa eegaleeraa kan isiniif dhiyeessu an Hamzaa Hussein. Qabiyyeewwan sagantaa keenyaa har'aa keessaa kanneen ijoon maatiin namoota hidhamanii maallaqa baankii qabnu dhorkamne jechuun komii dhiyeessu. Obboleeyyan isaa barbaachu kan jiran kan nama jaatu jidduma kana tufan kaleesseeroonni mana kiraa kaffaluuf gurii baasuuf jedhee hin deemen ture baasuu hin dandeessu gurameera naan jedhan. Yoo hundiin hirmaatiin mariin bu'aa buusuun jiru jedhu Profeesar Mararaa Guddinaa waan kaleessa ministeera muummee Abiyyi waliin mari'atanii fi kaan nutti himaniiru waan weellisaa jaagamaa Taaddalaa mudate siyaafanneerra. Amma danda'annatumanii nagatanii osoo na biraa deeman jechuudha. Maasaa qonnaan bultoota jira ammas bakka balfitti gatamu jira. Naannoo Beenishaangul godina Matakkal kanneen jiraatan hidhaan nutti hammaate jedhu gabaasa qabnaa odeessaalee gaggabaaboos qixeeffanneerraa dhiyaadha. Dura dursoo hordoftoonni amantii Islaamaa jala bultii ayyaana Arafaa bara 1441 baga nagaan geessan isiniin jenna. Oduu jalqabaatiin jiraattonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal abaa'oo qallabdu jedhamuun mootummaan nu hidhaa jira jechaa jiru. Keessumaa jiraattonni aanaalee dibaaxiif bulan hedduun hidhaa fi reebicha baqachuun lagatti galanii akka jiran dubbatu. Jiraata aanaa bulan poolisii addaa bobba'ee namoota hidhaa jiru baqatee jiru tokko akkas jechuun haala keessa jiran dubbata. Naafa 18 qabanii biyya kana galanii amma ammaatti nuti riba sirrafnee bokkaa keessa laga kan nuti jirru sakaan irreebuu sakaan qabeenya isaa saamu nama meeshaa galmaa ta'ee galmanii abbaa barbaadanirraa fuudhaa dhuma deema. Oneegiin qallabdu onni isin deeggersanii dhaabdi sunii jira warri lagaa jedhaniiti jedhu jedhanii lagaa hin agarree isiniyyuu hin dhabdanii nu eessatti agarree jedhamee waan tokko kan deebbii irraa fuudhanii hin qaban. Hidhuudhuma karmatti hidhuudhuma achumatti hashawuudha walumaa gadii jaanjessuudha inni keemmoo amma gaabadee lagatti baqatee laga kan inni jiru garraa ijoolleen isii diidatti haftee namni siin jaanjee horiin isin rakkatee lubbuudhaaf galatta seenii amma kan namni jiru. Itti aanaan bulchaa aanaa buldan obbo Biddiiqaa Kiwwii namoota paartilee siyaasaa keessatti gurmaa'anii rakkoo uumaa jirantu jiru jedhu. Yeroo darbee namoonni 5 paartileen biyyaalessaa keessatti warra gurmaa'an keessaa shakkamanii barbaadamaa turan. Keessumaa paartii godin jedhamu Beenishaangul Gumuz keessa socho'u Boodeeppaa fi Abaa'oo keessaa shakkamanii barbaadamaa turan. Godin keessaa namoonni 5 dargaggoota gurmeessanii shakkii jedhuun kanaan dura sadarkaa federaalaatti qorannoon irratti gaggeeffamaa tureera. Amajjii darbeerraa kaasee hanga ammaatti shakkamtoota kanneen to'annoo jala oolchuun hin danda'amne. Kanaaf naannoo fi godina waliin dubbachuudhaan shakkamtoonni kunneen akka to'annoo jala oolfamaniif tumsa gaafanneerra. Seera qabeessummaan isaanii akkuma jirutti ta'e garuu yeroon kun sochii yeroo isaa hin eegnedha. Yeroo ammaa uummata keessa galanii lubbuu namaa balleessuuf dhaadatamaa jira. Rakkoon kaleessa naannoo guubaatti dhalatees namoota akka kanaan gurmaa'anii. Ogeessi seeraa dhimma namoota to'atamanii hordofaa jiru obbo Tamasgeen Gammachuu ammoo namoonni aanaalee lamaan kana keessaa to'ataman namoota nagaa fi shakkii jedhame kanaan walitti dhufeenya hin qabneedha jedhu. Keessumaa godina Matakkal aanaa bulanii fi aanaa dibaatii keessatti argamanidha. Kana keessaati aanaa dibaatii keessaati amma ammaatti gara namoota 8 kan hidhamee jiru. Aanaa bulan keessaa ammoo gara namoota 13 kan hidhamee jiru. Namoonni kun amma ammaatti maal akka godhanii maaliif akka isaan barbaadanii hidhanii poolisii irratti akkasumaan hamiidhaan waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu kan jedhu shakkii isaan irratti haasa'aa jiranii. Akka kana hin jenne immoo namoonni kun amma fakkeenyaaf namoonni hidhaman kun keessumaa abbaa gadaa Matakkal dabaloo jechuun nama waggaa umriin isaa waggaa 60 ga'eedha. Namoota guguddaadha. Haadhumti isaanii dargaggeessi kana keessa hin jiru. Namoota maatii qaban ijoollee 9, ijoollee 10, ijoollee 7 namoota qabanidha kan hidhame. Dubartoota 2 kan duukaa jiru. Fakkeenyaaf kan si dhibu aanaa bulan ganda Bakkojii jedhamutti mana nama Tasfaayee Siyyum jedhamu eeyyama sakattaa waraqaa mana murtii irraa utuu hin baasin cabsanii seenuudhaan namni kun daldalaadha. Daldalaa salixiiti. Gara qarshii birrii 164 kan isaan mana isaatii fudhatanii warqee niitii isaarraa warqee mormaa kan niitii akkasumaan kan isaan fudhatan gara shiboo 12 kan isaan fudhatanii dararaa guddaa fi guddaatti deemsifamaa jira. Kana dura kan ta'ee hin beeku akkasitti ta'ee hin beeku erga jijjiiramni kun dhufe asiiti namni tokko siyaasaan gama sanaa hidhamee hin beeku erguma dheengaddaa duwiitii artistaa Caaluu booda jeequmsi biyya kanatti uumame sana booda kan inni jalqabe mootuu karaa cufaan hiriirra Oromiyaa irratti ta'e qabeenyi badee namni du'e gama sanaa waa tokko hin jiru. Namoota nagaa qonna irratti bobba'an jiranidha. Aanota kanarraa gara nama 23 kana qofaa osoo hin ta'in namoota ijoollee garbiraallee barbaannaan nama baay'ee dhamma kan mana isaa gadhiisee laga keessa bulaa jiru. Hin barbaadamtu jennaan jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa Itoophiyaan har'a namoonni 805 koronaa vaayirasiin qabamuu gabaastee kanaanis haga ammaatti namoonni qabaman lakkoofsi isaanii 1615 ga'eera. Har'a namoonni 10 dhibee kanaan ka du'an yoo ta'u walumaa galatti namoonni 263 du'aniiru. Komishiniin filannoo naannoo Tigraay paartileen siyaasaa 5 fi namoonni dhuunfaan dorgoman 11 filannoo naannichaa irratti dorgomuuf jiran galmaa'aniiru jedhe. Namoonni dhuunfaaf dorgomanis hanga adoolessa 30tti mallattoo deeggarsaa walitti qabachuun akka dhiyeessanis waamicha taasiseeraaf. Komishinarri Komishinii filannoo naannichaa Mulwarq Kidaanee hojiin kanaan booda jiru paartileen mormitootaa waliin dambii filannoo irratti hubannoo uumuu fi komiin qaban yoo jiraate keessummeessuudha jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo biyyattiin sadaasa dhufu taasisuuf jettu akka dheeratuuf waamicha dhiyeessan. Filannoon yeroo jedhametti yoo taasifame burjaajiin akka uumamuu danda'uu fi bu'aan filannoo sirrii hin ta'uu jechuudhaan sababa dhiyeessan. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii seera loltoota hojii irra jiranii fi soorata ba'an filannoo pireezidaantummaa yookiin paarlaamaa irratti akka hin hirmaanne dhorkuu raggaasisaniiru. Seerichi kanneen mana maree olaanaa waraana keessa jiraniin ilaallatu. Oduun kadharraaf qabnu kanneen turan. Gara sattaanutti wayitan darbu ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hidhaa qondaaltota siyaasaa fi lammiilee biyyattii hedduu mudateen booda dhimmoonni marii siyaasaa barbaadan hedduun jiraatanis garuu yeroo jalqabaaf kaleessa mariin paartilee siyaasaa reefuu gaggeeffameera. Bakka hundi keessatti qooda fudhannetti namoota siyaasaa kaan hidhaa kaa'anii kaan mariisuun bu'aan argamu hin jiru jedhu dura taa'an Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Waltajjii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qopheesse kanarratti dhimmoota kaa'anitti akka hin qoomnes dubbatu Galaanaa Balaayitu dubbise. Waltajjii kan waame mootummaadha. Marii barbaachisaa jiru sana yeroo dura kaafne ture. Otoo kun hin dhufne jechuu kooti. Mootummaan attamitti itti fufuu danda'a. Filannaan kun achi deemsa jiru gubbaatti marii barbaachisaa nutis akka paartii keenyaatti galchinee turre. Marii waltajjii biyyaasa jedhamu gubbaatti dubbii nu barbaachisaa waraqatnoonni haa qophaa'an kan jedhudha. Inni kaleessaa garuu yeroo ammaa kana gubbaatti dubbachuudha. Yeroo kana gubbaatti kan dubbatame wanti baay'ee wanti nama quubsachi keessa jiru. Warra keenyaa fi carraan bal'aan hin kennamne amma carraan naan kennamne ture isa gubbaatti. Isin silaa amma haala amma jiru irratti ejjennoon keessanii fi ministeera muummee biyyaatiif mootummaatiif wanti dhaamtan maal ture kan utuu silaa carraa argattanii? Waan gara fuulduraatti deemuudha waan guddaan waan lamadha. Kanan kaasuuf ture Hacaaluu eenyutu ajjeese hunduu Hacaaluun kooti jedha garuu eenyutu Hacaaluu ajjeese jedhu sana sabni Oromoo akka amanutti sabni biyya kanaas akka amanutti akka qulqullaa'uu tokko kanan kaasuu barbaade jechuu kooti. Lammaffaa immoo wal hubannee gara fuulduraatti deemuu fi warri hidhaman kun hiikamuun isaanii barbaachisaadha. Inni kaan hidhamee inni kaan goodaa taa'ee waliigaltee bu'aa fiduu danda'u. Siyaasa biyya kanaa gara fuulduraatti deemsisuuf fudhatee laga ce'uu danda'u. Kana uumuudhaa fi warri mana hidhaa keessa jiranis ba'anii waliigaltee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa akka ta'e himuufan ture. Isin waliigalatti marii kaleessaa akkamittiin madaaltan? Marichi quubsaa miti akka nama quubsuutti hin deemne garuu wanti xinnoo naashinaal daaloogii isa jedhamu sanatti koo deemuun danda'ame waliigaltee biyyaasa jedhamu sanatti dubbii kaa'uun irra jiru yaada kaa'uun irra jiru sana koo akka ta'utti kaasuu dandeenye isaaf immoo mootummaan kana fudhatee gara fuulduraatti deemuudhaa fi isa jedhu kana waan bal'aadha kan ka'uu danda'u siigalee cal jedhee waliigaltee biyyaan hin uumamu jechuu kooti. Waliigaltee biyyaa kana keessa mormituun hunduu baay'een isaanii biyya kanaa saba duubaa warri qabanii saba chochoosuu warri danda'anii biyyaafis nagaa uumuudhaa fi gumaacha guddaa warri gochuu danda'an kana keessatti qooda fudhatanii karaa kana sabni biyya kanaa laga ce'uu danda'a. Sirni dimokiraasii dhugaa dhufuu danda'a. Isa jedhu sana gubbaatti gara sanatti deemuu barbaachisaa jechuu kooti. Waliigaltee biyyaa gubbaatti akka dubbannu namni 7 maqaan dhaameera. Gara sanatti achi waan gara fuulduraatti fudhannee deemnoo jiraate malee anumaafis inni kaleessaa baay'ee quubsaa miti. Hidhamtoota siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohammadiif Baqqalee Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN kanneen hidhamanii fi hin hidhamnes maallaqi baankiidhaa qaban akka jalaa ugguramee fi baafachuuf deemanii akka hin dandeenyetti himamuu dubbatu.
tibba darbee komii akkanaa haadha warraa Obbo Baqqalaa Garbaa adde Haannaa Raggaasaa irraa dhageenye turre. Amma immoo maatiin Jawaarii fi gaazexeessaa OMN ka amma mana hidhaa jiru Mallasaa Dirribsaa komii kana kaasaniiru. Obboleettiin Jawaar adde Raadiyaa Siraaj waan irra ga'e akkanaan dubbatti ammayyuu taana dubbiseera. Obboleeyyan isaa irraa cufanii jiran kan nama jaati jidduma kana cufanya kiyyatti. Wanni sun qunnamee jira akkaawuntiin baankii kee cufamuu isaatti. Sanimmaa isatti ba'oodha ittuma dhiisnee fidanaa godha jennee rakkoon jira maallaquma malee waan biraa rakkoon qabu. Baankii kam ture? Hawaasatti jira Oromiyaa Internaashinaalistii jira. Yeroo dhattanii gaafatan maal siniin jedhan? Waan hin beekne cufame maa keessaa wal qabate bajaan maali hojjennuun nutti bilbilamee nuti waan beeknu qabnu jaan. Haadha daa'ima lamaa akka taate haati warraa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa adde Taaddalech Margaa kiraa manaa kaffaluuf qarshii baankiidhaa fudhachuu deemtee akka dhorkamte dubbatti. Kaleesseeroonni mana kiraa kaffaluuf birrii baasuuf jedhee hin deemen ture baasuu hin dandeessu gurameera naan jedhan. Baankii daldala Itoophiyaatti kan koo keenya lachuu cufameera. Nama maatii qabatee jiru akkaawuntii irratti cufuu jechuun daa'imni akka beelladhumtu jechuudha kun waan biraa miti. Ati hojii qabdaami? Mana barumsa dhuunfatti oolmaa daa'immanii barsiisa. Amma garuu hojiin hin jiru natti fakkaata. Hojiin hin jiru. Garuu miindaa isinii kaffaloomi? Amma ta'e nurraa kutanii jiranii. Walakkaanuu kaffalama. Dhimma kana dhiyeenyuma bakkeedhaa dhagahuu ka dubbatan abukaatoon Obbo Jawaar fa'aa Obbo Tuulii Baay'isaa qaama maallaqa namootaa baankiitti uggure sakattaanii himachuuf deemaa jirra jedhan. ቅርብ ጊዜ ነው ሰማነው። ስለዚህ አጣርተን dhiyeenyuma kana dhageenye qaama uggureera jedhamee adda baasnee seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jirra. Abbaan alangaa labsii farra malaammaltummaa irratti hundaa'uun dhorka kaa'uu danda'a ture. Amma garuu hangam beekutti mana murtiitu dhorkuu danda'a. Gama mana murtiin immoo homaa wanti jedhame hin jiru. Gaafannees turre hin beeknu nuun jedhan. Kan hojjettoota OMN hunduu dhorkameera. OMN ሰራተኞች በሙሉ ታግዶባቸዋል እስከ ዘበኛ ድረስ ማለት ነው። Odeessa keenyas xumuraarraan baaneerra walleewwan isaa kanneen akka lookoo bulloo fi eelii sibilaatiin daran ka beekamu weellisaa Jaagamaa Taaddalaa qaamota hin beekamneen magaalaa Finfinneetti reebamee miidhaa keessa jiraachuu nutti himeera. Weellistoonni Oromoo adamsamanii reebamuuf ajjeefamuun magaalaa Finfinnee keessatti baratamaa dhufeera. Waan weellisaa Jaagamaa irra ga'ee Buzuwarq Olaanaa irraa odeeffateera. Jalqabarraa kanatti bilbilame bilbilii qaama eenyuti biyyattii irraa kanatti bilbilameeti. Dhimma haala yeroo irratti qorannoo qabnaa. Kanaaf barbaadinaan jiranitti bilbilanii turani. Yommuu ati gubaatti dorgomnii ta'u bakka jirtuuf itti qabachuu dandeenya naan jedhanii. Yeroon keenya piyaasaadha naan jedhanii. Piyaasa naannoo Boorgis gaafa geesse yoo bilbila kanatti naan jedhanii nyeree bilbilannaan inspektar Faantaawun jedhama naan jedhee laga xaafoo laga daadhiirraa ka'e kanan taaktii qabatee ta'u biraa magganaanyaatti malee gaafa magganaanyaa ga'u taksirraa bu'iin taaksii piyaasaa qabatee gaafa deemu gidduu kanatti namoota takka argee hin beekne ijaan argaa isaaniiyyuu hin beeku. Jarreen kun yaadii lookoo bulloo garam deemtannaan gara piyaasaa deemuuf ennaan kootu si geggeessinaa naan jedhan. Taasisaanii gaafa ol seenu konkolaataa kana makiinaa unaazir makiinaa unaazir jedhee kan na duuba jiru konkolaataa akka naannessu itti mashuu irratti. Ol ka'ee tanan waanii kana barri kana naabanuu qabda ta'uu bannan jedha gaafan jedhu isumatti durseetoo booksiidhaan na dha'ee gaafan asdee bunna fuulda jiru kunis funyaan na dha'ee dhiiga afaanii funyaan na baase kan na duuba jiru kunis salphii kana na dha'ee guutumaan guutuutti of wallaalee jechuudha. Of wallaalee teessoo konkolaataa sana irra nagalchanii amma danda'an na tumanii dhuma gubbaa taati isaanitti nagatanii hin beeku bakka nagatanii osoo na biraa deeman jechuudha. Maasaa qonnaan bultoota jira ammas bakka balfitti gatamu jira. Corroqa keessatti nagatanii gubbaadhaanis roobnatti roobaa ture. Yeroo sanatti bakka nama of wallaalee jira. Akkamitti akka iddoo sanattis nagatanii anaafis abjuuratti ta'ee. Namoonni kun maaliif na tuman jettee yaadda? Shakkiin kee maali? Namoota akkamiiti immoo jettee ilaaltu? Waan isaan akkana tumanii fi akkanatti ergaman amma ammaatti wanti na agareen jiru already durii yoo ta'a. Ammas afaan isaanii ittiin na arrabsaa turan qaama kamirraa waan hin eeggamnedha. Bakka haasaa akka shilabbee kun durii yoo ta'u magaalaa kana keessatti of gurmeesseetu jiru jettee yaada malee. Qaama seeraatti waan beeksiste jira? Qaamolee seeraatti bilbila jalqabas irratti bilbilame maqaa nama jalqabanatti bilbilee sanas maaliif akkanatti bilbilee sirraa akkanatti bilbilame sana hunda akka isaan hordofanii seeratti na dhiyeessan dibateen jiran. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabna bol waritti dachaanaa nagaan bulaa. Aduyaa jajjabeeku durumaa dafee dubbiin sii gale baaraana milkiin toleera gabroonfattoota kooraan ittiin garagal baaraana milkiin toleera gabroonfattoota kooraan ittiin